Tanuma biraatiin bareedduma akka sabboontuu tana. Fedhu. Sabboontuu malee bare sabboontuu. Danda'uun qabu karaan taa'een ani kunoo kaffeete ijoollee si dhalatte dilaan beekaa dura deemeeti mari'addee irraa sii fixee uma takka sabboontuu dhabdu biraan dhabdu yaadu. Namni tokko wal jaalatee nin fuudhaa jee erga karaa goote ilmi namaa akkamitti akka nama godhoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota eeggattoota keenya ashama harka fuune akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaa jirru mobilleen gadar biyya geenye arraan tana waan qabadhee isin dhufe dubbii ajaa'ibaa akkachuudha. Waan kana akka maduraatillee miidiyaa gubbaatti waliin baasuu jedhaman calqee himachuu ifiraatti dhiise akka isaan akkatti yaa'anii barbaadanii midhaan minchaan kanas hundi banne jechuudha. Tokkoffaa duraa jechuudha. Caaltuu mana haadha sabboontuu turtu gaafa ishiin turtu wal jaannee jirru duraan. Asuma nuti wal jaannee wajjin yoo jirruti haadha sabboontuu duraan sabboontuu natti kanneennaan sabboontuu miti naasitti fuudhaattee akka isaa ta'in fadhe. Ta'in fadhiisitti fuudhaattee akkasitti samboodarra egaa caaltuun dhuftee booda egaa caaltuun moggaa dhuftee booda halaas ishiin caaltuudhaan wal birra keessatti wajjin nuti wal jaallachuu yoo jalqabnan halaas ishiin sitti hannaa nangatti turte. Caaltuu samboodarra osuma akkatti wajjin yaa jirruutti naggara galanii jechuudha haala sabboontu faana. Halaas akkuma shakkaniituma alaa jabbiin godhaniituma nama miyyoodhaan nama dura amma dura fuudhee jira osoo jiran kun nama akkanaati kun nama dalaganne kun nama maatti jedhanii miyyoo waan ta'an itti haasa'anii samboodarra hanqarree jechuun miyyuu san wajjimaan dhafama taate. Garuu miyyoo hojjetannee jira miyyoon saaniin jaaladde ishillee ni gaattee jirti. Akkasitti sambooda abdii fi abdii bachiise jedhanii dubbatan. Akka isaan akkatti kan barbaadan kan hunda miyyoo bakka isheen jirtu quban qabu. Sambooda ammas shari'aa ishii akkasirratti lakkoofsa ishiin dalagu jechuudha. Lakkoofsa fatte. Akkasitti jechuudha miyyoo durbuun duraa osoo duraan haala sabboon duraa akkuma isaan silaanaa natti wanni jettee akkuma naaf ishee wajjaan isaan garte miyyoolleen na jaalatti ani jaaladde natti hannite. Amma miyyoon ta'e battee akkatti barbaada fi cinqee kan jedhamanii jechuudha. Akkatti isaan illee hundara guutummaa jedhanii kunniin godhanii samboodarraa abdii fuudhee bachiisee jiran. Bakka ishiin jirtu kan Allah waalamii samboodarraa eega ishiin baddee booda akkasiin akka malee dabaluu bakka jirtu natti muddee samboodarra ammas shari'aan ishii dareedu jechuudha. Yeroo shari'aa lakkoofsa jijjiiratti. Akka ta'e sabboon duraa akka kana goote jechuudha. Ishiin maatu isiin taa'uun rabbiin jaadhamaa godhe. Dhalaan dhiira uumamtee waan ta'eef jecha namni kamiyyuu dargaggeessuma haasabaa namni kun miskiina hawwanniidhaa hin qabdu jechuudha. Namni dhugumaan jaalala uumamaa jechuudha. Jaalaatu jaalama namni dhugaa wajjaannaan aadira. Akka jechuun noodha mee fiigyoo tanaa daawwadhaa mee fiigyoo tanaa waan ishiin nan gatti gaafatan jechuudha. Amma bargawaa hundi duraan dhumattee miiree dhabaa namaaf kannan tokko namsiin kanninu jechuun wayitaa sirra deebine jechuun hin ta'u bara. Hiruma biraas taruma biraatiin naannummaan si barbaada. Taanuma biraatiin bareedduma akka sabboontuu tana. Fedhu. Sabboontuu malee bare sabboontuu. Danda'uun qabu karaan taa'een ani kunoo kaffeete ijoollee si dhalatte dilaan beekaa dura deemeeti mari'addee irraa sii fixee uma takka sabboontuu dhabdu biraan dhabdu yaadi.
Naan ta'u tanuma biraati walumaan laallaa ni jetti ijoolleen akkasitti tanaa jira babbareedduu. Gis dura sabboontu kan namaati ta'in fedhasa fuudhaan gitetti sanboota isheen fi wal jaalannee akkasitti wanni annaan barsiisa miyyoo isaanumatu barsiisa jechuudha. Garuu wanni gurguddaan wanni anaarse dharaan gochasaan nana dalagan kana malee jaalamiyyootti osoo hin ta'in gochasaan nana dalagan kana waan namni tokko wal jaalatee nin fuudhaa jee erga karaa bu'etti ilmi namaa akkamitti akka nama odoo takka dargaggoota keenyaan haga muduraa viidiyoo wanni isaan godhan kana waliin baasuu yoo ta'an itti dhiisee jechuudha. Akkanaati garuu wallaanas miyyoo hedduudhaan jaaladha. Wanni hin beeksisu jaalala isheeti malee namni jaalatee biyya tokko jechuudha. Obsee dadhabee akkan itti ibsu dhabee kalaas akkasitti jaalala sana irraanfadhaa geetiin akkan itti irraanfadhullee dadhabee jechuudha. Viidiyoo sana isin wal baase ishee guddaadhaa isaan biraan gaadha. Takkaan jirtu sun fireeggoota hanya. Annama silaa nama wal jaalate tokko maal godhe itti baasanii haala jechuun namni jaalata. Amala hin qabne irra kaaniif ummichaa hin dalagatu akkana jenna. Takkaan ati ammaan dana wallaa'ee isinillee du'aa godhaadha. Akka fiidiyoo biraatii gootee bunitti nagatti.